Kabajamtootaaf jaalatamtoota keenyaa ganama keessaa sa'aatiin 2 tahee jira. Oduu gaddaa yookaan oduu rifachiisaa. Artiist Caalaan Bultumee dhahiinsa hamaa eda halkan magaalaa Finfinnee keessatti dhahamee dandamachuu dadhabuudhaan hospitaala Phaawulositti har'a ganama keessaa sa'aatii 12tti lubbuun isaa dabruun dhagahamee jira. Finfinneetti dawwallee waan adda baafannee fi waan namoota gaggaafanne qabna. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu waliin tura isiniin jechuu barbaanna. Affeerraa keenya isin affeerree jira jechuudha. Kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya Caalaan Bultumee reebicha hamaa irra gaggeeffamee dandamachuu dhabuudhaan lubbuun isaa akka dabaree jiru Finfinneerraa namoonni hedduun dubbataa jiran viidiyoo kana nu waliin ilaala walitti deebinaa hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Qabdati waa'ee rukutamuu artistii keenya kanaa kan. Ani waan akka bakka bu'uun jiru garuu maal sitti fakkaate laa biyya kana keessatti wanta deemamuun beektu ati jedheera. Guyyaadhaa guyyaatti waan haaraadha kan argaa ooltu. Guyyaadhaa guyyaatti waan gurra namaatiif dhaga'u hin malle. Gurra namaa dhaga'u kanuma barbaachisne. Dhugaa dubbachuudhaaf namni kun siyaasni nagaa jedhee gara ofiisaati amantii biraatti gara amantiitti deebi'ee amantii mataa isaa nama hordofaa jirudha siyaasa keessaa ba'ee jechuudha. Paartii barbaade hordofuu danda'a. Paartii barbaade jaallachuu danda'a. Kuni jireenya dhuunfaa isaatii sii galeera. Kanaan duratti uummata kana biraa oolmaa guddaa qaba namni kun. Galeera lagatti galee qabsaa ture umrii isaa guutuu jechutti bite egasiin booda immoo qeerroo har'a intinee yookaan jijjiiramni har'a dhufe kanaaf nuti akkasidha warra akkasidha jijjiiramni dhufe sa'aatii suususan waan nu laallatu hin jiru sii galeera garuu namni kun yoo xiqqaate sirba isaatiin sagalee ta'eera hamma dandeettii humna isaatiin loogiidha hidhatee akka dhiiraa dhugaa dubbachuudhaa fi akka haasamaa jirutti makalaakiyaadha kan reebee abaluudha kan reebee wanti beekamu tokko hin jiru. Nuti akkuma namoota kaanii sooshaal miidiyaa irratti waan gadhiifamudha kan inni argee jiru. Dhugaa dubbachuu kan yeroodhaan rafeetiin tureen argine. Kan gaafan ka'ee argu baay'ee rifadhe jechuudha. So bilbila isaa irratti yaalan bilbila isaa argachuu hin dandeenye. Cufaadha bilbila isaa lachaan bilbila ani beeku lamaan isaa cufaadha jechuudha. So gaafan ijoollee gaafadhu wanta deemamaa jiru dhugumadha mucaanii. Galiin argitee yoo ta'e sooshaal miidiyaa irratti reebamnee ni sobadha maalidha jechuu turan. Galiin immoo dhuguma reebameera jechaa turan. Oh, an waanan quba qabu tokko iyyuu hin jiru adda baafachuudhaaf bilbila isaa yaaleera bilbila isaa naaf hin jiru. Ati Finfinnee jirtaa? Okay. Artiist Caalaan Bultumee waggaa torban Mohammad Said ajjeese Saawus Afrikaatti waggaa torban sanatti lubbuun isaa dabruun dhagahamee jira. Birriin sodaatti dubbachuu sodaatte Caalaan Bultumee har'aan tana reebicha hamaa irra gaggeeffame rasaasaan waan mataa keessa dhahameef dandamachuu dadhabu hospitaalli Phaawulos akka inni boqotee jiru gabaafamee jira. Mootummaan waan kana dhoksee jira. Maaliif namni ittiin walola jeneraala dhimma siyaasaa yookaan dhimma biyyaa irratti osoo hin taane dhimma dhuunfaa irratti walolanii jeneraalichi eegdota isaa itti qajeelchee eegdonni isaa akka malatti tumanii jechuudha Caalaa Bultumee. Jeneraalli sunillee seeraaf dhiyaachuuttis nama mootummaa biratti sadarkaa qabu nama sababaa isaatiin biyyattii baduu dandeessudha. Nama dirqamarra jiru jechuudha nama hoogganaa waraanaa guddaadha. Mootummaa Itoophiyaatti kan mootummaa Bilisiginnaatti rakkoon humna hamaan gaggeeffamee jira. Yoo Caalaa Bultumeetiif guma baasee waraanni lafarraa sababaa jeneraaltichaatiin mootummaa irratti miidhaa geessisuu danda'a. Jeneraaltichi bakka qulfii jira. Gama biraatiin yoo akkasii dhiyeessas hololli miidiyaa kuniin mootummaan rakkatee jira. Waan godhu dhabee rakkatee jira jechuudha. Rakkoo hamaa keessa galee jira jechuudha. Garuu lubbuun Caalaa Bultumee bahee jira. Caalaan Bultumee wareegamee jira jechuudha. Wareegamee jira jechuudhaaf illee namatti ulfaata. Baay'ee nama dhimma dhuunfaa wayii irratti kan jarri wal dhabanii jeneraaltichi jeneraal Tasfaayee immoo maal jedhama? Ijoolluma Ambooti. Jeneraala guddaadha. Caalaa Bultumeetiin wal dhabee yeroo muraasaaf hidhee ture hiisisee ture hidhaa sanarraa gabbaasisee eegdota isaa itti ramadee eegdonni isaa akka malatti tumanii hanga shuqqutiidha mataa keessa dhahan gahanii ajjeesuudhumaaf turaniyyuu wanni kun waan baay'ee takka garaa nama nyaatudha. Waan hamaadhamee viidiyoo kana sheer godha viidiyoo tana dhaamuu artistii Caalaa Bultumee irratti wayii yaadan namni lubbuu namaa baasee booddee isaa harkuma namatti lubbuun isaa baatti jette Oromoon dhugaa rabbi wallahi wanni sun bar irra guddaa wallahi dubbiin tun dhuguma namni nama ajjeese namumaa isa ajjeesa
Walla bilaa caalaa bultumee ni yaadatta mucaa kana bara 2015 bara 2016 I think baruma kana keessa bara 2013 kana keessa mucaa jimmaadhaa kana South Africa ajjeese. South Africa ajjeesaa mucaa kana la mucaa bareedaa kana South Africa ajjeese. Ni yaadatta namni ta'e namni lubbuun namaa harka isatti baate booddeellee isalleen lubbuun isaa harkuma namatti baate jechuudha. Amma maaltu na yaadachiisanii beektanii? Caalaa bultumeedhaa mucaa jimmaa kana ajjeese. Oromoo maal jette? Namni nama ajjeese booddee isaa namummaa isa ajjeesaa jette. Akkasan mucaa kan namni hin beekne hin jiru. Caalaa bultumee South Africaatti ajjeese. Mucaa jimmaadhaa kana. Gaafa Abiyyiin Ahmad aangoo qabatee jimmaa dhaqee koonsartii guddoo ayyaana guddaa godhaniif caalaan bultumee irratti argame. Caalaan bultumee irratti argatee ijoolleen jimmaadhaa artistii caalaan bultumeedhaa mucaa keenya nu jala ajjeese gaafa inni dhufe nutillee gumaa mucaa keenya baafannaa jaaniitii artistii caalaa bultumeetti dhaaddataa turanii jechuudha. Dhageessanii dhaaddataa turan. Garuu ammoo dhaqee jira caalaa bultumee gaafa san ijoolleen jimmaadhaa gumaan baafanne. Maaltu na yaadachiisanii beektanii? Namni harka isatti lubbuun namaa baate booddees lubbuun isaa harkuma namatti baate jechuudha. Caalaa bultumeedhaa gana ajjeefamu. Namummaa isa ajjeesa. Mucaa jimmaadhaa kana ajjeesa laa. Mucaa jimmaadhaa kana artistiin caalaa bultumeedhaa South Africaatti ajjeesa. Namni hin beekne hin jiru mucaa jimmaadhaa kana. Wallahi billah. Sheer godha. Muhammad Said ni beektanii gurbaa South Africaatti du'ee ture. Kan ajjeesaa isaa keessatti harka keessaa qabu caalaa bultumeeti jedhamee haasamaa ture. Wanni sun dhugaadha. Hanga dhaqee jimma dhaqee dhiifama gaafachuullee dhaqqabeera. Hanga dhaqee gumaa kaffaleera illeedha. Nama ajjeesnee gumaan kaffalu namni. Isin galee. Kanaaf caalaan bultumee harka dhiigaatii qananiitti illee shakkamaa. Muhammad Said akka inni ajjeese maaruufa beekamaadha. Inninis Muhammad Said ajjeesee waggaa 7 lubbuun isaa dabarte. Riip jedhamee jira jechuudha. Kanaafuu jennaan Muhammad Saidiifis rabbi rahmata godhuu fi caalaattis biyyee rabba salphisu nagaan tura.